Namni walitti bu'uun isaa kanuma jiru abaabilee akaakilee irraa kanuma dhufe waan ta'eefu aarii of keessaa tasgabbeessii ishiis akkasumatti tasgabbeessine haala jiru furmaata tokkorra bilbilaa wal hordofna jechuudha. Egaa kabajamtoota keenyaa amma wanda gama ishiin dhagahama amma wayeen dhagahama hello akkam jirtan fayyaa jirtanii obboleewwan kiyya obboleettiiwwan kiyya kan addunyaa maraarra jirtan akkasumas immoo biyya keessa Itoophiyaa keessa kan jirtan Oromiyaa keessa kan jirtan firootawwan kiyya nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'uun sin jedha. Egaa kabajamtoota keenya qaniin lamaan tana dhugaa rakkoo keessan ture baay'ee cannaqameetan tureyyuu akkuma beektanii garuu yaa akkuma isinaan jettan jechuudha. Itaalim ofitti araarfachuudhaaf yegid maal na barbaachisa manguddoota na barbaachisa. So manguddoon tokko nu cinaa jira ollaa kiyya akkasumas immoo manguddoonni lama jechuudha. Yaa'u asin dhufnu ganaa achumatti isin eegna dafee akka bahu dafii godhinaan jedhanii so sadeenuu amma riikardii godhu jechuudha. Obboleessa kiyya manguddoo kiyya kana jechuudha yaada jiru informationii jiru jechuudha isinitti himuun qaba. Anyways isa kana jechuudha ittaansuudhaan kabajamtoota keenya yaa already video gadhiisatan jira baga ayyaana irreechatiin isin ga'e ayyaanni irreechaa kan jaalalaa guddinaa kan jabinaa kan wal littirkan kan wal jaalannuuf haa ta'u baga isin ga'een isin jedha. Isa kana mee kara fira kiyya kara obboleessa kiyya kara manguddoodhaan isin dabarsaa itaalim walitti nu araarsuu fi yaada jiru jechuudha gidduudhaan yookaan immoo nan bilbilaa fi yookaan naaf bilbilaa. Anyways yaada jiru waliin haasofna mee kara manguddoo keenyatti haa dabarsinu. Kabajamoo akkam nagaa jirta? Nagaa akkam jirtu? Jirra jirtaame? Naguma. Egaa akkuma beekamu jechuudha samuuna kana wantuma hin taane jechuudha akka tasaa ta'ee ilmi kiyya naa ta'een jechuudha daraja irraa kufee tureyyuu isa saniif jechuudha xiqqoo hin madaayu hidhiin isaa hin madaayu wannuma xiqqootu itaalim waliin wal nu lolchiise yaa gizee tokko tokko see gidduudhaan seexanni seenatire yaa namni wal lola namni immoo walitti deebi'ee in araarama akkuma beekamu. So yeroo dabarte bilbileefin tureyyuu jechuudha lammata deebitee naan bilbilini lammata deebitee naan bilbilini naan jettee so maal barbaachisaa manguddoo erguun qaba jedheetanii so yaada jiru mee ati immoo galatoome duraan dursee jechuudha yaada jiru immoo isaan jechuudha. Galatoome namni walitti bu'uun isaa kanuma jiru abaabilee akaakilee irraa kanuma dhufe waan ta'eefu akkuma namni wal loluun akkasumatti addaanii nafu araaramuun dirqama waan ta'eef atis balleechaa keetti amantee ofitti fudhattee ishiinis akkasumatti fudhattee ilmoo qacalee isin jala jirtu tana seeraan guddisuudhaaf dirqama waliigaluun keechan dirqama waan ta'eef isarratti abdii tokko godhadhuuti aarii of keessaa tasgabbeessii ishiis akkasumatti tasgabbeessine haala jiru furmaata tokkorra geenya waan ta'eef amma warri maanguddoon biraan eegaa jirti hin ariifatti waan ta'eef ani ka'ee tan deema. Eshi dhugaa dubbachuudha galata guddaa argadhu waan osoo nan tuffatin jechuudha waan ajajamteef jechuudha galata guddaa argadhu. Yaw normaalii ani amalan taane hin qabu garuu yeroo tokko tokko namni walitti bu'a. Miidiyaa irratti dhugaa dubbachuudhaan viidiyoo lama hojjedheetan tureyyuu baay'ee natti gaddanii jaalala kana fakkaatu akkamitti akkana goota didhaa argaa keenaan jedhanii manguddoo erginaan jedhanii isa kana immoo firootawwan kiyya jechuudha egaa akkuma argaa jirtan jechuudha isa kana informationii jiru jechuudha gidduudhaan inni natti hima yookaan immoo isaaf nan bilbilaa yaada jiru walitti naasufna. I think wanti hunduu hin mijaa'a wanti hunduu jechuun sirraa jedheenan yaada. Kabajamtoota keenya yaada jiru informationii jiru nuffii tokko malee haga dhumaatti jechuudha akka waliin nu wajjin hordoftanii sin jedha wanta gaarii akka dhageenyu abdii guddaan qaba wanta gaarii akka na dhageessistu jechuudha. Amantee qabaadhutuma obsaan eeggadhu wanta jiru bilbilaa wal hordofna jechuudha.
bakka egaa kabajamtoota keenya dubbii isinitti hin baay'isu anyways mee yaada jiru gidduu bilbilaan yookaan naa bilbilta naaf bilbilta rakkoon qabu yookaan immoo sifan bilbila gidduudhaan jechuudha miskoola sii godha yookaan deebitee naa bilbilta yookaan immoo sifan bilbila rakkoon qabu Oromoowwan kiyya jechuudha yaadni jiru isa kana mee yaada jiru isa kana anyways baay'een isin jaaladha kabaja horaa bulaayii information jiru isinitti hima waan ta'eefu nagaan naa jedhaayi ciao horaa bulaa ashamaa kam jirtan obboleewwan kiyya obboleettiiwwan kiyya hordoftoota kiyya daawwattoota kiyya kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan nageenya waaqayyoof jaalalli keenya simbira haa ga'u irra deebii baga ayyaana irreechatiin isin ga'e taansuudhaan immoo jechuudha egaa amma normaalii kara sa'aatii 11 akkana sanbata guddaadhaarra sa'aatii 11 akkuma beekamu ganam viidiyoo riikardii godheen tureyyuu so amma immoo maalirraa akka ga'an jechuudha duratti itti daawwatan tureyyuu saawundii riikardii godhatan tureyyuu so maal irra akka ga'an isa jiru hundaa jechuudha daawwaleetoo baay'ee keessi koo gammadeetan jira baay'ee gammadeetan jira egaa sagalee riikardii godhisan hin dhageessanii isin dhageessisa bashannanaa na eeginaan jaanii so keessi koo baay'ee gammadee jira anyways sagalee isaanii qo'isii tokko dhaggeeffadhaa ni qaba. Hello. Dhaggeeffadhaa ni tokko. Hello. Zariu. Hello. Wayya Zari. Hello. Indagama. Gadi bu'aa. Amma indagama me? Hello. Inji kita jauh. Amma indagama, ishi indagama. Amma wayya dhaabbatee raama. Shimee wanti haaraan maaltu jira mee dhimma kiyya maalirra geessanii jirtanam? Amma egaa asirratti himaa jira. Warra maanguddoo biraa hin gabbee sittaasaa jira waan ta'eef. Eeshi. Isitiin kun tokko yoo hin jirtan. Maal jettee? Maal jettee? Sagalee isaa. Iddee dhufna bashannanaa manu eegii jiru. Dubbicha dubbinee gabbaruun kufannu hafee. Bashannanaatu manu eegi. Bashannanaatu manu eegi. Wanti hundi sirraa'ee jechaa jirta moo silamaatti jiru hundumti sirraa'ee jira waan ta'eef. Asiin qabuu kana dhiisti. Oogdaan qabbeetti bashannanaatu eegi. Dubbilee qabbaa namaan guddoon keessa jirti dubbisaa jira. Eshi garuu sagaleen kee baay'ee hin dhaga'amu bakka rakkoo hin qabu bakka wayya hin dhaga'amaa? Addaan ciccita sagalee. Eshi galatoom ishi. Bashannanaa nu eegi. Eshi isin eegaa baay'ee galatoomi zariyya kiyya barakoo. Eshi galatoomi bakka galatoomi. Egaa wanti isaan irra gahan oolmaan isaanii almost duratti gara sa'aatii 8 fi 9 kan irratti isaaniif bilbilee oolmaa ajaa'ibaa irra turanii wanti hunduu sirraa'ee jira. Wanti hunduu sirraa'ee jira. Keessi koo baay'ee gammadee jira. Firootoowwan kiyya. Isa kana egaa gara mana ofiitti galtee na yaada osoo hin ta'in jechuudha bakka wanta jiru keessi koo baay'ee gammadee jira jechuu barbaadatanii isaan oga dhufanii booda jechuudha isaan wajjin waliin haasofneetoo jechuudha yaada gaariidha irra deebitee haata sin balleessinaan jedhanii akkasumas immoo
dhuguma isheen balleessitee jirti atis balleessitee jirti garuu irsaafniiti wal lolanii walitti immoo araaramuun waanuma jiru waan ta'eef irra deebitanii balleessaa akkanaan balleessina naan jedhani garuu beezawee balleessaan jedhamu yaa waa'ee ilma keenya irratti ilaalchisee kinoo ededarraa kufeetu jechuudha. Wanta isaaniif qofa malee akkuma beektan Itaaliyaan akka ajaa'ibaatti jaalladha ishee baay'een kabajaa. Waggaa anaaf isheen dhugaa wal fuuna almost karaa naannoo waggaa 4 ta'a waggaa 4 keessatti wanti kun jechuudha kan uumame. So sanaan dura jechuudha aduu takka illee wal lollee yoo hin beeknu egaa tokko kuni tokko ganaa jechuudha. Anyways almost wanti nuti sirraa jira isaan illee jaarsolii maanguddoota illee jechuudha. Isaan affeereen tureyyuu wajjin nyaanne wajjin dhugnee turreyyuu. So amma dhufu jechuudha. Isa kana wanni jiru normaali isa kana jechuu barbaadatanii baay'een sin jaaladha sin kabajaa firoota kiyya yaada jiru immoo yeroo dhuftu jechuudha. Yeroo manatti galtu immoo isiniif riikardii gochuudhaaf nan yaala. Yaada jiru nan yaala osoo hin ta'in wanti giddiidha bakka riikardii isiniif godhuun qaba. Ishee gammachiisuuf nan yaala bakka jaalala duraan irratti amma immoo ol qabeetoo ishee jaalachuun yaada. Jaalalan taanaan itti agarsiisa isin gana. Anyways isa kana jechuu barbaadatanii firootawwan kiyya baay'een isin jaaladha isin kabajaa horaa bulaayii. Yaa warreen chaanaalii kana haaraa taatan subscribe godhaa. Isa kana jechuu barbaadatanii dhaamsi wayiin jira dhaamsi warreen chaanaalii bitachuu barbaadan karaa keessatiin na haasofsiisaa. Duwwaa 9201779 haaluunaan jedhaa warreen chaanaalii bitachuu barbaadan. Egaa isa kana ifama garuu dhimma biraatti dhufeetu waa'ee chaanaalii haasa'e. Egaa immoo har'a boruu iftaan wanta jiru waliin ilaalla. Nagaannaa jedhaa.